Yooyaa ashamaa jirra jirtuu hordoftoonni fi daawwattoonni chaanaalii Almaastoof jalatti argamtan hundumti keessanuu egaa chaanaalii koof warri haaraa taatan sabiskiraayib laayik gochuun na waliin tura. Egaa gaddaa xiqqoo baay'ee namatti dhaga'amu guyyaa irraa Keeniyaatti xiyyaarri walitti bu'uun lubbuun namoota lamaa darbee jira. Xiyyaarri paarkii buufata xiyyaaraa kiiloomeetira 10 fagaatee argamu keessatti kufee madda suuraa Pool Vi'aa Naashin ibsa baaseen waa'ee suuraa xiyyaaricha paarkii buufataa xiyyaarri kiiloomeetira 10 ol fagaatee argamu keessatti kufee sa'aatii 2 dura magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobitti xiyyaarri shaakalaaf ooltu tokko xiyyaara imaltoota baatutti bu'uun balaliinsa xiyyaarichaaf barataa isaa namoota lama lubbuun isaanii darbanii jiru. Xiyyaarri kun mana barumsaa leenjii balali'uu barsiisuuf yoo ta'u paarkii biyyoolessaa Naayiroobii keessatti kufee lubbuun namoota lamaan kan galaafate yoo ta'u egaa balaa kanaan xiyyaarri imaltoota saaflikii namoota 44 baatee ture buufata xiyyaara walisaan Naayiroobitti argamutti deebi'ee qubatee jira. Xiyyaarri imaltoota 39 fi hojjettoota xiyyaarichaa 5 qabatee balali'aa kan ture yoo ta'u balaa mudateen kan namoonni keessa turan hundi isaaniiyyuu miidhaan ga'ee akka hin jirre daandiin xiyyaarichaas beeksiseera. Xiyyaarri kun handaara galaana Keeniyaa Diyaaniin bakka jedhamutti balali'ee kan ture yoo ta'u lafarraa erga ol ka'ee balali'uu eegalee yeroo muraasa booda sagaleen guddaan dhagahameera. Xiyyaarri Keeniyaa sababa yaaddoo nageenyaa bakka biraa akka qubatuuf humni qilleensaa UK isa dirqisiiseera. Onkololeessa guyyaa 13 bara 24 Keeniyaatti ibsaa badaan qindaalli daandii qilleensaa hojiirraan ari'amanii turani. Xiyyaarri Raashiyaa ooriif boqqolloo keessa qubachuuf dirqameera. Xiyyaarri Caasnaa jedhamu qabeenya isaa kan mana barumsaa balallii xiyyaaraa Naatiis jedhamu yoo ta'u paarkiin biyyoolessaa buufata xiyyaaraa kiiloomeetira 10 fagaatee argamu keessattis kufeera. Abbaan taayitaa siivilii aviyeeshinii Keeniyaa akka beeksiseen balaan kun kibxata ganama sa'aatii 4:05 irratti kan mudatedha. Kutaan balallii xiyyaaraa qorattuuf poolisii sababa balaa kana qorachuuf jalqabuu isaas ibsa baaseera. Buufanni xiyyaaraa walisaan magaalaa guddoo biyyattii Naayiroobii keessatti argamu yoo ta'u buufata xiyyaara xiqqaa garuu sochii balallii kana ittiin heddummatu hennaa ta'u keessattuu balalliin biyya keessaa danuu keessummeessaaru. Waggoota darban keessa xiyyaaronni xixiqqoon buufata xiyyaaraa kan ka'an balaawwan hedduus mudatee jira. Egaa Waaqayyo ba'anii gala namaa yaada'u. Balaa xiyyaaraa walitti bu'een lubbuuleen namoota lamaa akka darbanis gabaasni fameera. Balaawwan mudannoo imala qilleensaa Keeniyaa imala geejjiba isin darban imala dargaggoo obsaa Abtee Nagaroo hanga yuunivarsiitii UM teeknooloojii Alaayiniin qacaramuun hojjettoota mootummaa magaalaa Adaamaa keessatti ulfaatina garmalee qabuunis egaa obboleewwan koo Waaqayyo ba'anii gala nama yaada'u. Obboleewwan keenya kun akkuma nama kamiyyuu dalagannee of egaa Waaqayyo balaa tasaatirraa nama yaa oolchu. Namni akkatti ba'an beeku malee akkatti galanii hin beekani. Kan nama eegu kan nama tiksu Waaqayyoodha. Lubbuun namoota lamaa Keeniyaa irratti xiyyaarri walitti bu'ee lubbuun nama lamaa darbee jira. Waaqayyo lubbuu isaanis mirgaa qulqullootaa nuuf haa dhaabuu. Waaqayyoon bakka jiran maratti isaanillee haa eegu. Balaa akkanaa balaa tasaa Waaqayyo
balaa adaggaa tasaa waaqni nama yaa baraaru. Egaa obboleewwan keenya du'aniif lubbuu isaanii mirga qulqullootaa